Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya baga nagaa taatan isiniin jecha amma akkasittiin ammaan tana aanee fi hillee wajjin taa'u bira dhufe isaanillee mana afumaa geessanii jiranii akkasittiin ammaanis laalee biraa dhufeen isiniin jaa akkanaatiin faana turaan isiniin jaa salamtaa gaafadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee kanneen amantaa musliimaa, amantaa kiristaanaa, amantaa waaqeffataa hunda keessanuu Oromoo teenyaa nuuf galatoomadhaa, nuuf jedhadhaa. Hedduu tokko wallaahi nuuf bira dhaabbattanii takkaan isin jaamee ollee sanatti agarra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota argatu baga gamaa agartee keenya nagaan dhuftanii jecha arraan tana kun akkuma beekamu aanee bira jira. Kanarraa egaa wanni nuti gartee qabannee dhufne akkuma isaan dubbatanitti anilleen kaasuullee baadhu akkasumatti jechuudha. Kanarraa gadaan dhukkubsatee mana hamaa jira. Isa laallee dhufnee waan jiru. Kanarraa viidiyoo tana hanga dhumaatti faana tura waan irra geenye hunda nu hordofaan isiniin jaa. Takkanaati egaa jara keenya wallaahi haga tokkoon nu mudate kana hedduu tokko du'aa nu gootanii ammoo harka tokkoonis wallaahi yaa'ii guddoon tun nutti heddumatee jirti. Akkasumatti ammaan tana anilleen turaan jara ittiin haraaramuu jeetiin achi dhaabbadhee kanaas ammaan tana waan takka karaa akkasitiin karaa manguddootiin haasofnee jirra. Kanaaf jechuudha ammaan tana dhimma wanni viidiyoo kana isin qabannee dhumnee fi dhimma waa'ee gadarraa haasa'uudhaa fi arraan tana arfeettii fi illeetu ana biratti argamanii jechuudha. Gadaan kun erga qabamee darbaan tokko gahee jiraatu ergeen qabamee mul'ata gadaan. Kanaaf jechuudha wallaa jira keenya ammoo qabamee isaa san arraan tana isaan qabamee mana hidhaa jira. Karaa quba qabanii karaa akkasitiin wal qabnaa ammoo wal bira dhufnee gadaa kan akka inni itti achii bahu wal bira dhufnee viidiyoo madaree yaada qabnu isin hin dabarsine maaliif isaanis narraa fagoo jiranii tokko narraa siituudha waan ta'eef haruma keessatti bilbilaan karaa dheeraa deemuu fi karaa tokko ana gargaaraa turanii haagala turanii takkanaati arraan tana gadaan dhukkuba gadaadhaa kana isaan haleessa dhagaanii jechuudha. Halee dhagaanii yaa bosonatti haanii dhufuun isaanii nu jenne waan adda siqutanii jecha haraa haanii mana deemu jiranii akkanatti nu ammaan tana akkuma dhufne jechuudha. Anaaf illeenis akkuma viidiyoo duraa isin marratti akkuma dhufne hin dhaabbanne mana hidhaa san dheenye jechuudha. Gadaa bira dheenye akkasitti waan manaaf iddoo dhukkuba manaaf geessine deebine har'aan tana wanni isaan itti hirqamsee isaan har'aan tana wanni isaan kanatti haasee isaan fidee dhukkuba gadaadhaa kana jechuudha. Ajaa'iba isin itti taatee qaamni seeraa erga nama qabetti namni tokko yoo yakka dalagees yakkamaa ta'ee yoo qabames seera harka eeggasanitti akkuma seerri ilaalalutti adabamuu qabaa. Akka miidhamee deemsa isaa kana miidhaan maallaqa itti tolaatu jira maallaqa itti bitee tumeemoo akka miidhamee jennee karaawwan kanas baasuu qabnaa jennee jechuudha dhufanii alhamdulillahi garuu miidhaan akka itti dhaamatu dhaamee duwwaadha garuu namni qaama seeraa akka seene tokko wanni akkasitti dhumuu qabu maaliif wanni seerri jaateefu akka namni waliin miine ulee waliin miine kana kanaaf dhaabbatee garuu gamcaan maallaqa kanatti utullee oolus hin beekne. Kanaaf hojii isaanis dhaqanii achi waan kana akkamitti waamtee jennee gaafatanii waan isaan irratti jechuudha akka itti dhaamsisaa fi amma akka inni achi itti bahu waliin irratti mari'achuudhaaf yaana. Waa'ee dhaamsa isarratti bisa dheenee ilaallu akkuma dura isin himne viidiyoo maruu hin dandeenye keessa isin dhuganii kaameraa kun goonee dheeneen kalaas isaanis waan
qoruu fi qabee dhuganii fi eeggatti haakumas wajjin geessinee akkasii dhufanii mee wanta akka arafee atammaan kana bu'aa achi deemu suni hedduu taasisuun hin dandeenye hedduu kutan daawwan ta'ee gabbee. Sirriidha. Maal fa'aa isin jeemee akkumattiin haala kamii dhaabee amma akka jaan poolisiidhaa sunnaamitti anaa biraa deeme gabbee inni gabbee uummanni makiinaa gubbara akka tullee akkamatti garaa dhufanii Sirriidha. Angizeen dura dhaqu beektaa? Askartichuma gartee olaarra taa'u haasiin viidiyoo tana dura wajjin daleeytan saniin gaafadhe gizeen gaafadhu mucaa achi oofaniituma tumanii naan jee beektaa? Makiinaarraa gizee horanii isaan gabbu'an dhidhiitanii cafaqanii haala baay'eedhaan tumanii jee garuu immoo na argisiisuu hin dandeenye akkaan itti viidiyoo waraabullee hin dandeenye deebi'eetiin akkasitti halaas baay'ee takka yaaddee atilleen qoricha bituu huttee mire gizeen gabbee dhufeetiin si gaafadhamee akkamittumanii ati haalaan iftoomina irraa ni qabdaa iyyee siin gaafadha jee dhufu atilleen akkasitti qoricha bittee dafteena tol deebuu hin dandeenye achiinin askarticha olaarra taa'u sanii wajjin hedduu takka wajjin haasee halaas ni baafna waa'ee maallaqaallee nuutu bira jira nuutu gargaara waama feete taatu aaneen immoo ammaan taniifiifuu dhukkubarraa lafaa ka'ee aanee gargaarsa kana keessatti waan baasii gartee tolaan baasee irratti aaneen asitti ilaallatu obboleessi isaallee ni jira asii yeeniitiin ture beektaan akkasittiin khalaas achi as deebi'e giseen as deebi'u ni baane beektaa olmaanuu baane. Isoon gaafan akkaataan haala inni itti dhahame daddarbaniituma na tumanii naan jee isa argachuu hin dandeenye akkasitti yeroo dheertuu wajjin haasa'uu hin dandeenye wal arkuu fi ijaan wal arkuu malee seenaa jedhaniin isa seenaa jedhaniini akkasitti halaasan isin duubarraan beektaa akkasitti itti maqee wayii hanqata qoricha barbaaddu jechuudha. Seenaadha seenii halaa deeqaan kee dhumee jira hanqate nama dubbiftuu jedhaniini turtii deeqaa lamaatu wajjin dhaabbanne. Akkamii halaas gadaa maalirra jirta mee akkamii hoo qaamni hosii qucaacamaa jeetuma anumaa gaafatee hottuu seenii jedhanii dubbii nuti jalqabnee addaan hin fixanne jechuudha. Garrichumattuu nama deeysanii olmaa nama deeysan jechuudha akkatti harkaan akka nama salaamuu garte hanqas takka dubbii kilmatee takka wajjin dubbanne ergas goota halaas akkasitti na baasanii anis isumaa wajjin haasee baas karticha sanii wajjin. Garuu silaa askartichi sanuu nama nagaa ta'uu baate beeka dhonqa sanuu ol nan deeysanii ani fagoo irraa hin dhufee jeetiin ammaas akkasitti ol baadhee Oromoo sanii isa Oromoo sanii. Dhugaadha wallaahi galatoomu jara hanya namni bakka hunda jiraatu wallaahi hedduu bakka bareedaadha. Maaliif qaama seeraa hundi keessatti bakka Oromoon jirtu hunda keessatti biyya Oromoon jirtu hunda keessatti qaamni seeraa tokko jechuudha. Yoo achi asitti argame khalaas hedduu takka nu fayyada hundi rakkannis rakkoo gama keenya dhufte nu gara dhaabbataa jechuudha. Alagaa haarra qaamni fi kanaatu tokko warra silaafa. Tanaa gochaan waa dhamiisisaatis gaafa deemee deemisa. Kan amma gadaanis jarri akkuma nuti wani jedhe akkuma nuti wani jedhe kana jiru osoo miidhaasiin dura alatti kan nuti wani jedhe osoo haaya jiru. Akkasuma naan jedhan ati waa itti usi dheeysan irra yaalan. Itti waan dheeysan beeksisee haasaa tokko lama wanti banne haalaas ziyaaratee waan fittee kannii fi deemu jedhanii ana baasanii jechuudha. Akkasi gaa. Kana wacha anamman tana waa dhamiisisan khalaas itti isitin mucaan amman tana haafulisii Oromoo sun hangis duraa beekatu akkuma wajjin barbaadanitti barbaadanii dhabne guyyaa itti aanu mana sanii gubbaa saniitu anaane gubbaa polisii sanii biiroo isaa dhaqeetin akka iddoo wanta kana akka akkaataa inni itti bahuu fi kana wajjin wal mari'anneeti baalama qabannee baalama keenya boru boroo jechuudha sakkiidhaati sakkii guutan inni ni ba'a jechuudha. Kanaaf jecha jara keenya akka gurbaan askirisuun anaan jetti inni anaa gabbee makiinaa gubbatti tumanii jee garuu tumame haakala tumanillee haafame geesse maallaqa meeshaa kaa qabu jechuudha.
fi kana hunduu suuqa kaa'ee maallaqa itti baasee jechuudha. Inni illee baasee. Isaa dura tokko fa'aa dura mana kanaa geesse. Ergachi mana kanaa sana galchee ana yaamee jechuudha. Amma giseen si dhabu halas baasii ture mana waan mana hafantu baasee gaarii baa afurii kudhan jaati. Ha tolaa malee moo kabuudiraa kana malee moo? Egaa hamma midhaan tunu erga dhukkubee jechuudha mana kanaa geessan. Walumaa galatti ka tolaa ta'e jiimmoo. Laa hagadaa qofti. Hagadaa qofti moo? Ang kakisi maallaqa dila harku. Yoo gamandaa kanaa konti maallaqa harkisa kata mataa geete. Ammoo hojjaan kun naaf geesse. Sunnarraa jiimma sarara tokko yookaan malanii akka dila haa jiruunis. Faaduraa mana akkama dibaatti waraqaa nagarsiise. Halaan bicaan kun haa dhukkubee jeetiin jechuudha nu yaada keessa galee waa iddoo kaasanii gachaa wadhaati. Nama hunda kaasanii dalanii garuu tokko garaa kanaatu dhiigaa ta'anii dhibeen isaa miidheen isaa garuu kana keessa jechuudha. Richisaatu bitameen dhumne jechuudha amma. Maaliif ammoo inni kun Wanti gaafa marraan kana binnee bibitu jiru kana amma dura baachuun gochaa bitanne gaa. Bitanne wal jala. Amma hojii akka amma har'a tokkoon rakkoo keessa ammas mana hidhaan keessa hidhamaa jiraatii. Kanaaf wacha amman tana isin amman tana uummanni amman tana akka jennu akka manguddoo illee poolisiin jeetti dhimma kana isin gidduu finnaa. Okay. Hara manguddoommaatiin Isin gidduu finnaa. isin gidduu finnaa. Garuu immoo baasii kana Mucaan baasii baay'isanii adda qooddatanii. gubbaan poolisiidhaan sigaaraa jeegaa mullaa nyaaka filaatii. Ayyee. Ani ta'uu hin Laa isallee hin kabachiifnu. waan itti baasii hunda anaatu hammataa akkuma itti gubboo godhataa jee akkasitti waan isin gidduudha guyyaa sabtii ilaallee akkasitti ni baafnaa jee turallee akkasitti isaantu baadamni godhee dubbii kana akkana illee hin deebine bakka isheen itti haatee fi bakka dura isheen itti haate ilaallee murtee abbaa badii irratti murteeffama irratti murteessine akkasitti isin baafna ganii guyyaa sabtii san baadamni hin qabanii miidhaan irratti amma tana an waa'een dhaimiinsaa sun yoo takka haftee dhumatee dhummaa sun hundaa wallaan nagaan achi gabboo jechuudha. Nagaan achumaa ba'u. kan beekadhu inni achi nagaan gabbaanaa tasa wallaanu isan waan dandeenyuun wallaanaa rakkoon qabu. Wallaanna. Kanarra Ati amma fillee waan si gaafadhate. Hanqam takka qabdi immoo wanni kun beekadhu aaneerra. Gurbaan askartichaa Oromoo sun ifuma qabe malee bakka aanee ta'e baasii dila kana jechuudha. Ifuma qabe malee waan kanneen isin qabu beekadhu ganaadha. Kana nageenya uumuufi malee innilleen waa wanni ijeen qabu ati immoo asirratti meeqa kan ni barbaadda waa yaada jedhu tokkotu natti dhagame. Maaliif yoo ta'e ati gaafa kana dura gaammata dabartellee galaanni fuudhe gaafa kana dura aanee dhukkubillee biraa baafattee beekadhu namni biratti hafee gadaadha jechuudha. Gadaan illee haa ta'u haala jireenyaa keessatti miidhame maantan miidhame namni waan hedduu ta'e isa ati immoo qabda akka gargaartuun si gaafachuu barbaadee beektaa. aaneen asaas biroo san eegaan gadaan dubbataa tumaan jira. Gadaan qoota guddaa nu biraa qaba. Osoo maallaqan ta'in jechuudha inni gadaadhaaf waan hin fedhe gartee doolaaraa 400 jettanii san caalaan hin kafala. Maaliif san anniyoon isa gartee irraa kabale nan gochoo jechuudha gadaan akka mataa kan jettu. Dhugaa irraan kafaltama baalamni guyyaa saftiiti. Guyyaa saftii boruu tana akkasitti gaa'ee akkamitti akkachuu dandeessa waan jedhamu tokkoon si gaafachuu barbaada. Boo? Akkasii ati waan kanarraa hammilataa jechuudha. Wonfete taanaan gadaadhaaf waan hin goone hin qaba. Gama kiyyaan waan hin danda'uun waan isaan gartee isaan wallaana kana guutu bismillah ni qaba. Awwa ati kun gara gaggalii garuu Amman tamaalaqaadha. Rakkoon qabu tamaalaqaa hin gabalaa jedhe. laa ati hin kafaltu ati si dhukkubaa beemiti rakkoo dila sana irra baatee ammas biyya gadaa sirra taatu beekadu waan ta'u miti nutuun jiraa kanatti garuu obboleessuma kee kanaa waan hedduu amanuun dadhabee beekta erga gaafa kaanii saniifin waan akkanaa kana gaafadde
Sambil dogoggora gitu. Dogoggoree dhiifamallee olii gootan garuu Awwan sana dhaabbateetiin mm, hafalas obboleessi kana hambiti kamii hangatammaa kunumaa na ajaa'iba hafalas. Garuu inni ammas tokko firaatti jechuudha sumaan warri eegee jiraate waan jechuudha jalqaba waan kana itti kaasee lolchiise. Isii fayyaa hin qabne subbara ta'anii gaafa ta'ee mana san biyyoo san itti funaa jaanii itti funaanii jaanii. san beekadha waan sanaan illee jeetiin Lolee ana aarsanii achi deemu ta'e erga inni fayyee haatis erga fayyee waan biyyoo sanii maqaan dhoonne akkuma isaan suuraan hojjetaa isaan gubbaan ammas biyyoo takka ammas biyyoo takka itti funayanii fidanii eeto obboleettiin ta'e anumataan duraanuu shakkiin akkas jedhaaf jaana yoo akka inni asii gabbee tanaa miti amma tabiraatti fidan shakkileen qabaa jee tanaatu ana lolchiisee akkamitti wanni jibbinaa hin deemaa gara ijoorraa ka'ee gabbee lolee jee san garuu yaada kaa angaasaa san beene akka itti yaade takkaan ijoollaa jara keenya san dhiifama godhee fi ammaan tana akkuma gartee ammaan tana tamma fayyadameessa gadaadhaa itti deebinee amma jara kun osoo hin duubamu itti garangalle eegaa lama kana eegannee itti garangalle amma haala kamiin dannee achi gabbaafne. amma haalli ittiin gaan beekadhu waa'ee baasii baatee tana yoo fixan namni tokko beekadhu walitti dhufeenya yookaan immoo dubbiin tun karaa dhumuutti deemti. Akkasuma jechuudha gadaalleen karaa wallaanamuutti deema karaa qulqullaa'aa deemte jechuudha dubbiin tun maaliif yoo ta'e baasiin baate tun yoo dhumuu baate dubbiin illee hin dhumte yeroo dheerachaa deemti. Amma obboleessi kee hungaa anumaa shakkee jee malee if qabeetiin jiraa jee doolaara 400 erga if qabeen yoo agartee akkasitti nuufitu taate beekadhu waan bareedduudha. Garuu immoo yoo akka dhiyoo tanaa sanitti gara galu taate an baay'ee takka beektaa ba'onni tun amma gurbaan askaraa haa dhiyoo tanaa akkasitti oromoodhaa isin gidduu dhaabbatu sanii fi har'aa soosinu san jechuudha. Sanii fi tola asii fi tolaa hedduudha jechuudha. Dubbii tan akkasi fixuudhaaf akkasi namni laffee shoora kana dila kana irratti taphate isaanii beekadhu karaa kana akka bareechee jechuudha. Garuu immoo amma obboleessi kee yoo waan san kafale dubbiin nu karaa dhumaatii deemti jechuudha. Sigalee atis beekadhu waan kana atis dhiyootana lafaa kaate waan ta'eef osoo aan illee rabbashuun ta'e inni olee jechuun namummaan tana dhukkubsatee lafaa ka'e kanarraa waan dhufe hunda naatu kafala rakkoon qabu inshallah. Garuu an waan tokkoon siin jaa gadaa ta'ee fillee ta'ee namni tokko illee bultii ta'e keessatti hin argame. Maaliif yoo ta'e obboleessa jechuun beekadhu haa duniyaa akaraatti hojii dhalatan qofaa miti. Isin wajjii dhalattanii adeerummaa ilmaan adeeranii dhiisi. Beekadhu inni hambaatu akka kana wanti hin jiru garuu alhamdulillah atilleen dogoggora kee beeytee dhiifama fi godhuun waan gaarii beekadhu. Wanni ayyaanni amma sii kaasellee akka ati gana waan sanitti hin deebineef malee waan akkasii jiraateetiin beekadhu. Sigalee aanilleen dhiifama godhee jira namni tokko jechuudha. Dhiifama jennaan rabbii jechaaf hoinaan hin laayini akkasii jechuudha. Saniifiin obboleessa baay'ee akkasii gorsee yoo natti aartellee dhiifama narraa ta'e waan takka kajal qabde galmaan ga'e jechumaaf hin siin maaliif yoo ta'e ilmi namaa tokko gara gaggalaa oole obboleessa haayine jechumaaf gorsa hiriyyummaa si gorseen siin jaa dhiifama naa godhi akkasiin siin jaa. Tanaaf viidiyoon keenya kana fakkaataa gaafa hordoftoota keenya hamma viidiyoo biraa qabannee nutti nu faana turaan isin jaa. Waaqa gadaan illee achi gabbee mantana viidiyoo ta'an turte inshaallah gadaa finneet hojiin teenya akka viidiyoo maruu itti gabaabni. Akkanaatti jaallattoota fi hordoftoota argatuuf